Alaazar jedhamu hamaan kan baay'inaan hin mudannee fi lubbuu namaa galaafatu bulchiisa naannoo Itoophiyaa gama kibbaa mudachuusaa qondaaltonni naannoof jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akka aangawoonni jedhanitti godinoota Gaamoo, Koofaa, Koonsoo fi Oomoo kibbaa keessatti dhukkuba kanaan miidhaan ga'ee jira. Dhibeen visceral leishmaniasis yookaan Kaal-Aazaar jedhamuun beekamu kun Itoophiyaa keessatti rakkoo fayyaa guddachaa dhufe yoo ta'u, waggaatti tilmaamaan namoonni 3,700 hanga 7,400 akka qabaman qorannaan gaggeeffame agarsiisee jira. Dhukkubi kun irra caalaan kutaalee kaaba dhihaa biyyattii keessatti kan mul'atu ta'uu ibsameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti keessumaa uummanni roobii gara kutaa roobii keessa jiranu gargaarsa namoomaa argataa akka hin jirre dubbatanii jiru. Jiraataan yookaan dhalataan saba roob tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ittaan isinii dhiyaata. Jiraataa Iroob kata'an obbo Waldamaariyaam Bisraat akka jedhanitti wal waraansa waggaa lamaaf gaggeeffamaa ture keessatti rakkataa akka ture uummanni Iroob waliigalteen Piriitooriyaa eega mallatteeffamee baatii 6 boodayyuu gargaarsa nyaataa dawaalee yookaan qorichaaf kanneen biroo argataa hin jiru jedhan. Sababiinsaas daandiin gara aanaa sanatti geessu cufamuusaan akkasumas dhimmi kun gama kamiiniyyuu ilaalcha gahaa argachuu dadhabuusaan akka ta'e dubbatan. Hoogganaan waajjira akeekkachiisa dursaa fi sodaa balaa uumamaa naannoo sana obbo Gabra Egzaabeer Aragaawii akka jedhanitti daandii gara Iroob geessuurra loltoonni Eertiraa ulaa sakatta'aa waan kaa'aniif jecha gargaarsa geessuun rakkisaa ta'uu himan. Kana malees naannoo sanatti argamuudhaan hojii deddeebii gargaarsaa kan hordofuudhaaf rakkoon itti uumamuusaa ibsaniiru jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa gabaasee jira. Ajaja humna addaa bulchiinsa naannoo Amaaraa kan turan Birgaadeer Jeneraal Tafarraa Maammoo biyya alaatti ba'anii akka wal'aansaa hin arganne waan dhorkamanii fi haalli fayyaa isaanii yaaddessaa ta'uu isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka Jeneraal Tafarraan jedhanitti ajaja gubbaa irraa darbeen akka biyyaa hin baane ji'a 4 dura itti himamuu isaanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti naannoo bulchiinsa naannootii fi federaalaa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Oduu gama biraatti yemmuu ceenu Naayiroobiidhaa fi magaalota Keeniyaa biroo keessatti qaala'insa jireenyaatiin kan ka'e wixata har'aa mormiin marsaa haaraadhaan itti fufee mootummaa pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo balaaleffataa ooleera. Poolisiin dilbata kaleessaa hiriira kana akka hin taasifne dubbatus hoogganaa mormii kanaa kan ta'an Raayidaa Odiingaa garuu lammiileen Keeniyaa mormii kanaaf akka hirmaatanu jajjabeessaniiru. Gabaasa kanas jaalladheetu bal'inaan harkaa qaba. Mormii wiixata darbee magaalaa galma mootummaa Keeniyaa Naayiroobii keessatti gaggeeffameen namni tokko kan ajjeefame yoo ta'u, hiriirtota waliin wal dura dhaabbannaa uumameenis poolisoonni kurnootaan lakkaa'aman madaa'anii turan. Daandiin geejjiba baaburaa kan imaltoota Keeniyaa dilbata kaleessaa ibsa baaseen haalota ta'uu hin oolle irraa ka'uudhaan tajaajilli baabura imaltootaa wiixata har'aaf saganteeffamee ture haqamuu ibseera. Lammiiwwan Keeniyaa wiixataaf kamisa yeroo mara daandiilee irratti ba'uudhaan mormii akka dhageessisan Odiingaan gaafatanii jiru. Itti aantu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamilaa Hariis wixataa har'aa pirezidaantii Gaanaa Naanaa Akuufuu Ooduutii wajjin marii taasisanii jiru. Hooggantoonni lammanii tasgabbii diinagdeetii fi naannoo dabalatee mata duree bal'aa irratti marii taasisaniiru jedhameera. Ittaantu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kamalaa Hariis Waashintan investimentii Afrikaa keessaa dabaluu fi guddina diinagdee ardii kanaa kakaasuuf gargaaruu akka barbaaddu dubbataniiru. Hariis imala Afrikaa torban tokkoof turuu fi magaalaa galma mootummaa Gaanaa Akraa dilbata kaleessaa galgala kan seenan yoo ta'u, gita isaanii ka Gaanaatiin simannaan taasifameefii jira. Qondaalli olaanaa bulchiinsa Baayiden innaa Afrikaa daawwatu Hariis ka jalqabaati. Gaanaa booda gara Taanzaaniyaatti itti fufuudhaan pirezidaanti Saamiyaa Suluhu Hassan waliin wal arguuf kan karoorfatan yoo ta'u, achis gara Zaambiyaatti imaluudhaan pirezidaanti Hakainde Hichilema waliin wal arguuf deemu. Imalli Hariis kun qaama tattaaffii bulchiinsi Baayiden ardii kana waliin hariiroo gad fagaate qabaachuuf akkasumas dhiibbaa Chaayinaan gootuuf akka ta'e xiinxaltoonni ni dubbatu.
Bidiruu laastikii irraa hojjetamtee fi godaantota feetee gara galaana Liibiyaa irratti turte baraaruudhaaf dooniin baraarsaa yaalii irratti ture irratti waardiyyaaleen handaara galaana Liibiyaa dhukaasa akeekkachiisaa bananii jiru. Gareen baraarsaa kun akka himetti dhukaasa kana kan bane daangaa Liibiyaa irratti. Kunis itti dabalata qaba. Itti fufuudhaanis eegdonni handaara galaanaa kun godaantota gara Awurooppaatti imalan gara 80 ta'an Liibiyaatti deebisanii jiran. Wanni sanbata darbe kan bishaan addunyaa keessatti mudate eegdonni qarqara galaanaa Liibiyaa gidduu seensan barbaachisnee fi faayidaa hin qabne gaggeessan jedhamee jira. Waardiyyoonni handaara galaanaa kun gamtaa Awurooppaan kan leenjifamanii fi maallaqaan kan deeggaraman yoo ta'u godaantota gara Awurooppaatti deemu ittisuuf kan gaggeeffamudha. Kanas kan ibse doonii baraarsarratu jiru dhukaasa akeekkachiisaa irratti baname kan SOS Mediterranean jedhamu yoo ta'u dubbiimaan waardiyyoota qarqara galaanaa gaaffii yaada akka kennameef dhiyaateef deebii hin laanne. Konfiraansii gaazii Awurooppaa guuxata har'aa Veenaa keessatti taasifame irratti mormiin rogeeyyota haala qilleensaa taasifamee jira. Hirmaattonni konfiraansii sanaa warra waraanaa fi qaala'insa jireenyaa irraa bu'aa argatanuudha jedhamanii himatamanii jiru. Oduun kunis itti aanee dhiyaata. Walgahii kanarratti namoota 250 ol kan hirmaatan yoo ta'u isaan keessaa ittaanaa pirezidaantii olaanaan dhaabbata annisa addunyaa Noorweey keessatti argamu Equinor, ittaanaa pirezidaantiin daldala dhaabbata annisaa Faransaay Ling jedhamu akkasumas bakka bu'oonni Osaakaa Gaas kan kaampaanii annisa dhiyeessu Siwiidinii akkasumas kan Jarmanii irratti hirmaachuu isaanii dhaabbatichi walgahii kana gurmeesse beeksisee jira. Walgahiin kun yeroo rakkinni qilleensaa mudataa jiru gidduutti gaggeeffamaa jira. Yoo milkaa'ina galma digirii 1.5 qabannee kufna jechuu qofa osoo hin taane gara ho'ina qilleensaa digirii 2, 3, 4, 5 illee ce'aa jirra. Sun balaa lubbuu namoota miliyoonaan lakkaa'amu galaafataa jedhan mormitoota keessaa tokko Anselm Schilender. Akka yaa'iin gaasii Awurooppaa kun jedhutti walgahiin kun gahee yeroo dheeraa gaaziin uumamaa Awurooppaa keessatti qabuu fi ejjennoo inni ce'umsa keessatti qabu kan ilaalu yoo ta'u galma guutummaan qilleensa qulqulluu argamsiisuuf gargaaraa jedheera. Mata dureewwan ijoonis erga hariiroon Awurooppaa fi Raashiyaa gidduu caccabee booda yeroo dheeraaf dadhabbii inni uumuuf jiru kan dabalatudha jedhameera. Turani naannoleen kibbaa fi kibba ba'a Itoophiyaa rooba gannaa kan idileedhaa olii argachaa akka jiranu dhaabbanni raaga haala qilleensaa Itoophiyaa beeksisee jira. Obbo Muloo Alama Barraa geggeessaan garee raaga qilleensaa fi ordoffii waa'ee hongee meetirooloojii Itoophiyaa ammas Booranaa fi Gujii keessatti akkasumas Somaaliyaa dabalatee Affaariinis itti dabalee roobni ganna kana roobni idileedhaa olii itti fufee jira jedhanii gama biraatiin immoo jiraattonni Booranaa rooba kanaan wal qabatee balaan dhufu isaan sodaachisaa jira. Galmoo Daawwitii gabaasa dabalataa qaba taanee dhiyaata. Dhaabbati raaga haala qilleensaa Itoophiyaa torbee muraasa dura naannolee Itoophiyaa hongeen ganna darbaniif miidhaa turetti bokkaan roobuu jalqabee jiru xinnaatu guyyoota afran dhufan kanas bokkaa cimaan akka roobuu malu akeekkachiisee jira. Obbo Mulaalamaa Barraa dhaabbata meetiyoorooloojii Itoophiyaatti gaggeessaa garee raaga haala qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongeeti. ቦረና ጉጂ ደቡባዊ ባሌ ዞን አካባቢ ላይ እንደዚህ በድርቅ የተጎዱ አካባቢ ሲቀጥና ቦታዎች ይችላል በመጠንና በተመጠን ከፍ ያለ ዝናብ አሁን ለምሳሌ ሞያሌ የሚወስድ 88 ሚሊ ሜትር በቀን 22 ማርች 22 ተመዝግቧል። ይሄ ማለት እዚህ በጣም ብዙ ዝናብ ኪቦ ኦሮሚያ ወሬነ ከቦረናፍ ጉጂ ደበለቴ ናኖሌ ከነቲ ቦካናማን ጉዳቴ ሮቡ ገልሜፈኔ ጅራ fakkeenyaaf gaafa roobii darbee bitootessa 22 bara 2023 moyyaaleetti bokkaan miiliiliitira 88 roobu galmaa'ee jira. Kun jechaan rooba guddaadha. Ammas naannoleen kun xinnaatu guyyoota 3 dhufan kanaaf guyyaatti rooba miiliiliitira 30 ol argatu. Kana qofaallee miti kibbi naannoo Sumaalee naannoo Qabri Dahaar dabalatee guyyaatti rooba miiliiliitira 30 argataati kan turan. Kanaaf bakkeewwan ani ammasiif eeraa ture martuu roobi jabaan kun waan mudachuu danda'uuf of eeggannoo taasisuu qaban yaada jedhu dabarfachuu barbaanna. Rooba gannaa kana kan argatan keessaa takka godina Booranaati. Obbo Gollicha Dooyyoo jiraatan magaalaa Yaaballoo godina Booranaatti roobni guddaan bakka hedduutti roobuu dubbatanii ammas garuu bakkeewwan roobni kun hin geenye kaanillee jiraachuu dubbatu. Gabaabumatti amma roobii erga roobee amma naannoo torbee tokko akkas gaheera. Aannan hunda waliin gahee jira. Amma gabaabumatti aannan gammaa roobin argatiin aan beeku hin jiru.
Waa guddoo eegatan bu'aa baay'ee eegatan wanti boorani jiru roobaan jireessu jedhama. Boorani duraaniyyuu sodaan jirtu immoo horiin ergi waaqi roobe amma horiin kan boona dhume darbe ammas horiin qabban rooba kanaan kadhumatu jira. Ammallee sodaan qabnu qabban kan irra horiin fakkeenyaaf bakka akka edaa halkan roobaa bulkuun horii moona keessaa loon 30-20 halkan tokkotti ka'uu dadhabanii moona keessatti hafan baay'ee waan jiraniif. Ammallee boorani yaaddoo guddaa qaba. Amma bokkaan roobe furmaata ceene horiin jiraatu jechuu miti. Yoo xiqqaataaf torbee lama ammallee sodaa jira. Qabban kan irra horiin hafuun dhiisuu danda'a. Jiraataan Yaaballoo Obbo Gollichi ammallee jiraattota godinichaa fi tumsi gargaarsaa taasifamu itti fufuu akka qabu himanii keessumaa immoo qonnaan bultoota warra sangaan qonnaa jalaa sababa hongee dhumee fi deeggarsi qajeelaan jiraachuu akka qabullee gaafatanii jiran. Obbo Mulaalamaa Barraa dhaabbata Meetiyooroolojii Itoophiyaatti gaggeessaan garee raagaa haala qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongee roobni amma booranatti dabalatee kibbaa fi kaababaa Itoophiyaatti roobuu aansee kun kan waqtii rooba gannaa ta'uu darbees waqtii roobaa guddicha kan qabu ta'uu eeranii bishaan bokkaa kanarraa argamu eelaa fi mala kaaniin qabame faayidaarra oolchuun illee barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiran. Dhaabbati raagaa haala qilleensaa Itoophiyaa dhimma rooba kanaa fi haala qilleensa biyyattii waliigalaan kan ibsu gabaasa raaga qilleensaa ji'oota dhufanii guyyaa muraasa keessatti akka ifa taasisuuf jiru Obbo Mulaalam dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawabaa. Jate as kutaa Meeriilaand keessatti garuu yeroo ammaa piroojeektiin isaa ogummaa baqattootaa fi godaantotaa fi nyaata bilcheessuuti. Dhimma kanarratti gabaasa Maaksiim Maalkookoovii qopheesse tuujubeenii akka ittaanutti sidii dhiyeessiti waliin hordofna. Barreessaa diraamaaf aartistii kan ta'e Scott Cohen daangaa Yuunaayitid Isteetsiif Meeksikoo Juwaares keessatti godaantotaaf nyaata ho'aa bilcheessaa ture. Baatii hanga tokko dura baqattoota Yuukireen keessaa nyaachisaa ture. Aartistiin jiraataa Meeriilaand ta'e kun agarsiisa aartii kan waggaa waggaan geggeeffamu waltajjii Niiwuyoork keessatti agarsiisaa ture. Garuu bara 2022 namoota rakkataniif nyaata bilcheessuuf innaa murteessetti gammachuu sana hundumaa itti dhiisee deeme. Young kid, I cooked at home because my parents. Yeroon ijoollee xinnoo turetti warri koo lamman isaanii iyyuu waan hojjetanii fi mana keessatti nyaata bilcheessan ture. Hojiin jalqabaan argadhe nyaata bilcheessuu ture. Jalqaba irratti Cohen jiraattota qubsuma namoota mana jireenyaan ala ta'aniif nyaata qopheesse. Booda garuu gara Yuukireen deemuuf murteesse. Xumura irrattis waldaa naannoo Liviif keessatti argamu kan gara qubsuma lammiilee Yuukireen qe'ee buqqa'anitti jijjiirame dhaqqabe. The priest was there, he met me. Lubi waldichaa achi turan anaa waliin wal argan maaliif akkan dhufe maatii yookaan hiriyoota kiyya yookiin immoo Yuukireen waliin walitti dhufeenya qabaachuu koo bilbilaan na gaafatan anis lakkii hin qabuun jedheen namoonni rakkataa jiru jedhee waan hin yaadeefan dhufeen jedheen itti hime sana booda achi ennaa deeman maaliif kana gootaa naan jedhan. Qubsuma sanatti Cohen guyyaa guyyaadhaan yoo xiqqaate namoota 60f ciree laaqanaaf irbaata bilcheessaa ture. Gara gabaa naannoo sanaa Liviif dhaqee maallaqa ofiisaatiin mi'a ittiin nyaata bilcheessu bitachaa ture. And believe it or not, especially as the people at the market got to recognize me because I'd go to. Amantanis amanuu baattanis keessumaa namoonni lafa gabaa sana turan waan na baranii fi torbanitti yeroo tokko yookaan lama waanan dhufuu fi kuduraan itti dabalaa kunoo jedhanii borsaadhaan natti kennu yookaan timaatimii baaskeetii tokko kana sii kennuu dandeenyaa naan jedhu turan yookaan immoo qurxummii yookaan foon dabalataa yoo barbaaddee naan jedhaa turan. His presence was very important for us because it gave us hope. We are not alone. The world is behind. Argamuun isaa waan abdii nuu kennee fi baay'ee barbaachisaa ture. Kophaa keenya miti. Addunyaan nu faana jira. Yeroo inni achi adeemu hunduu ni boo'e. Hunduu isa dinqisiifate. Iskaat akka jedhetti hiriyoota baay'ee ajaa'ibsiisoo ta'aniif namoota arjummaa agarsiisan kanan argeen beeknellee firoota horadheera. Amma kanatti baasii naman baasisu. Nyaata akkamitti akkam bitadhu nan beeka nyaata bilcheessu immoo beeka kunis karaan ittiin gargaaruu barbaadeedha jedhe. Cohen amma kanatti annama amantii miti siyaasarraas fagoodha addunyaa kanan lafa mijataa gochuu qofa barbaadee jedha. Gabaasi Maaksiim Maalkookoov qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanumaa. Qonna abaaboo Keeniyaa keessatti bakka handhuura taate Naakuruu keessatti hojiin akka kanniisa gaaguraatti hojjetamaa jira. Industiriin abaaboo Keeniyaa waggaatti $1 miliyoonii 100 lakkaa'amu galchuusi. Garuu industirichi qooda inni faalama qilleensaa keessaa qabuun wal qabatee qeequmsi irratti dhiyaachaa jira. Elsaabeet Kimaanii dhimma eegumsa naannoo irratti hojjetti.
Warreen dhimma naannoo irratti hojjetanii industiriiwwan Afrikaa gara humna magariisaa isa haala qilleensaa hin faalletti deemuudhaaf carraa akka qabanu dubbatu. Dhaabbata sagantaa naannoo kan mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa waajjira Afrikaa kan ta'anii Richard Munangi yaada qabu. Focus on leveraging clean energy solutions, sun, hydro, geothermal. Furmaata enerjii qulqulluu kan aduu, hydro yookaan humna bishaanii fi geothermaalii fayyadamuu irratti xiyyeeffachuudha. Akkasumas industiriin abaaboo yeroo laalamu keessumaa as Keeniyaatti dhugumatti bakka enerjii qulqulluu keessa seenaa jira. Oomishtoonni abaaboo Keeniyaa qilleensa gubataa hir'isuudhaa fi bara dhiyoo keessatti humna ibsaatii fi humna meeshaalee warsaa sochoosu gara humna soolaaraa yookaan gara humna aduurraa argamuutti geeddaruuf jiru. Charles Mulembaa hoogganaa dhaabbata Agriflora Keeniyaati. By embracing solar, we are trying to control the emission of carbon dioxide from what we are doing in the farm. Hojii bakka qotisaa kana keessatti hojjechaa jirruun humna aduurraa argamu yookaan immoo soolaarii fayyadamuudhaan qilleensa gubataa yookaan kaarboon daayooksaayidii to'achuudhaaf yaalaa jirra. Soolaarii fayyadamuudhaan kaarboon daayooksaayidii qilleensa keessa gallakkisamu ji'a keessatti gara toonii 52 akka gad buusnu tilmaamneerra. Kunis waggaatti gara kaarboon daayooksaayidii toonii 600 ta'uu danda'a. Humni soolaaraa akka gatii oomishaa gadi buusu dubbatu warreen abaaboo biqilchan. Rafaa'el Kiptiigi garee oomishtoota abaaboo Keeniyaa irraa akkana jedhu. Our normal cost of power for all farms ranges between $90,000 to $100,000 a month. Baasiin humna elektirikii idilee qonnaa keenya hundaaf ji'atti baafamu doolaara Ameerikaa 90,000 haga 100,000 ka ga'udha. Amma ka barbaadaa jirru yoo dhibbantaa 40 hir'isuu dandeenye ji'atti doolaara 40,000 qusanna. Gara humna soolaaraatti jijjiiruudhaaf yaaliin jiraatus dhaabbileen dhuunfaa kan akka Agriflora Keeniyaa humna soolaaraa akka kuusachuu fi qusachuu hin dandeenye dubbatu. Akka aangawoonni industirichaa jedhanitti sababa seera mootummaatiin kan ka'e dhaabbileen oomishtoota humna soolaaraa hedduu kuusachuu yookiin egereedhaaf qusachuu hin danda'an. Ogeessonni eegumsa naannoo mootummaawwan Afrikaa gara humna soolaaraatti akka ce'uu qabanu gorsu. Dr. Richard Munangi dhimma kanarratti ammas akkana jedhu. The fly industry that you mentioned, investing in clean energy and specifically solar. Industiriin abaaboo ati kaafte enerjii qulqulluu keessumaa humna aduu irratti invest gochuu fi hojii isaanii dhibbarraa harka 100 soolaara gochuudhaan waan amma argataa jiranirraa gara enerjii qulqulluutti ce'uudhaan maal argachuuf akka deeman ilaaluu qaba. Industiriin abaaboo ati kaafte enerjii qulqulluu keessumaa humna aduu irratti invest gochuu fi hojii isaanii dhibbarraa harka 100 soolaara gochuudhaan waan amma argataa jiranirraa gara enerjii qulqulluutti ce'uudhaan maal argachuuf akka deeman ilaaluu qaba. Baasiin gadi bu'aan humna soolaaraarraa argamu bu'aa guddaa kan agarsiisudha. Yooveenii Tirooppii ogeettii gabaa oomisha abaabooti. Valentine is very important in the flower calendar. It's the time when, of course, it's the time for love. Lakkoobsa guyyaa abaaboo keessatti guyyaan Valentine guyyaa hedduu barbaachisaadha. Dhugaa guyyaa jaalalaati. Garuu immoo warreen abaaboo oomishaniif yeroo gurgurtaa guddaa itti raawwatanidha. Yemmuu itti fayyadamtoonni waa'ee itti fufiinsa yookiin jijjiirama qilleensaa beekaa jiranu kanatti akka ogeessonni dhimma eegumsa naannoo jedhanitti akkuma industiriyaawwan biraa warreen abaaboo biqilchanus gara humna magariisaatti jijjiiramuu qabu. Gabaasa Juumaa Maajungaa Keeniyaa Naakuru irraa waa'ee oomisha abaabootii fi fayyadama humna soolaaraa irratti qopheesseedha kan kanaan olitti caqastan. Qophiin keenya ittaanu qophii amma Ivory Coastiin gaggeeffamu irratti taphachuu fi tapha ramaddee taphachaa jirti. Jimaata darbee garee biyyoolessaa Giinii wajjiniin taphaan caalamuun bira darbee goolii 2-0dhaan injifatamtee turte. Haala kanaanis carraa waancaa Afrikaa baranaatiifis darbuuf qabdu dhiphiseera. Kubbaan miilaa Itoophiyaa keessatti dagaaguu kan dhabee fi ga'umsa garee biyyoolessaa agarsiisaa jiru itti fufiinsa dhabuunsaa rakkoo ijoo akka ta'e gaazexeessaan ispoortii Illaamuu Dajanee bilbilaan sagalee Ameerikaatiif dubbateera. Galatoomii akkuma walii galaatti gareen biyyaalessaa Itoophiyaa harka caalaasaa xiinsammuudhaan gaafa cimanii hoogganamanii seenan qabxii fooyyee argamsiisaa akka jiran darbee ilaalaatiin jirra. Keessumattuu gareewwan ciccimoo Afrikaa muraasa maqaa dha'aman keessaa kan akka Masrii yookaan Ijiptiin 2-2 taphanni inni itti injifate akka fakkeenyaatti kaasuun danda'ama. Haa ta'utii garuu onnachiistuun yeroo sanatti taasifamee fi gareen biyyaalessaa Itoophiyaa keessumattuu garee Misrii wajjin wal qabatee gama siyaasaatiinis haa ta'u gama kubbaa miilaatiinis wal morkii yeroo dheeraa biyyaalee
lameen gidduu jiru irraa kan ka'e haalaan onnatee yeroo hundumtuu taphattoonni gareedhaan yeroo socho'an qabxii fooyya'aa haalli isaaniitti galmeessan darbee mul'ata. Akka waliigalaatti garuu gara piroofeshinaalitti ofinne kubbaan miillaa onnachiistuu qofaan osoo hin taane miira keessaatis akkuma jirtu ta'e bifa saayinsawaa ta'eetiin garee tapha fooyya'aa ta'e taphatee amansiisee injifatu ta'uudhaaf hin dandeenye. Kanaaf kan ga'umsa ofiisaa argisiisuu hin dandeenye. Dhuunfaan isaa ta'uu gareedhaan taphattoonni keenya ga'umsa ofiisaa qabaatanii kanatti tilmaamtee kana jettuun miti. Rakkoon inni guddaan leenjiidhuma dakaatti hanga ammaatti ittiin dhufanidha jechaadha. Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa qabxii gahaa dhabuu isaatii fi akka sababaatti kan ka'e dirree ammayyaa ta'e dhabuun akka ijoo tokkotti ka'ee ture. Dirreen gaarii jiraachuun gaarii ta'us kun qofti sababa akka hin taane gaazexeessaa Illaa Mudajanee ni dubbata. Akka waliigalaatti rakkoon garee biyyaalessa Itoophiyaa kun rakkoo dirreetiin alatti taphachuutii kan jedhuutiin hin deemu. Waan muraasa dhiibbaa ni qabaata. Dhiibbaan sunis dirree garaa isaa fuulduratti haala qilleensaa kan isaa irratti taphatu advaanteejii yookaan immoo carraa isaa biyyaalessa kanneen biroorraa waan qabaatuuf carraan injifachuusaa kan dirree alatti kan jirudha fooyyeedha. Kanaaf akka mootummaatti xiyyeeffannoo kennanii isteediyeemii ammayyaa kana hojjechuun taphattoota kanneeniitiif garee biyyaalessaatiif qabxiin isaan galmeessan irratti dhiibbaan inni qabus ni jira. Kanaaf carraa sanaaf jechas tokko lammata immoo akkuma dinagdeetti yoo fudhanne gareen biyyaalessa Itoophiyaa biyya hambaa dhaqee ergoo taphatu baasiidha baasa. Kanneen birootti dhufan immoo Itoophiyaadhaaf galii fidu jechaadha. Sharafa biyyaalessaa ta'uu sababa adda addaatiin gama turizimii beeksisuunis galii yookaan immoo sochii dinagdee baay'ee uuma. Keessumattuu gara isteediyeemiiwwan biyya kanaa keessa jiran illee sochiiwwan taasifamu irratti sochiin dinagdee ni cimaa jechaadha. Kanaaf akka biyyaatti xiyyeeffannoon guddaan ijaarsa isteediyeemiiwwan kanneen jalqabamanii rarra'anii hafan kanneen xumuranii kanneen xumuramanis immoo waan piroofeshinaalii barbaachisan waan hin guuttanne kanneen akka guuttatanii xumuramatoota mootummaan xiyyeeffannootti kenne kun akkuma biyyaattuu garee biyyaalessaaf qofatu hin taane biyyumaaf gama dinagdeen isaa ta'uu gama turizimiitiin waan carraa guddaa qabuuf sana xiyyeeffannoo irratti kenname baay'ee sanatti fakkaata. Akka waliigalaatti garuu rakkoo garee biyyaalessa Itoophiyaa qabxii dhabe kanaatii fi isteediyeemiin akka sababa guddaatti lakkaa'amuu qabu. Gama biraatiin mootummaarraa xiyyeeffannoo kubbaa miilaatiif barbaachisu kennamuu dhabuun guddina ispoortii biyyattii duubatti harkisaa jiraachuu gaazexeessaa Illaa Mudajanee himeera. Gama kiyyaatiin wanti namni taajjabe xiyyeeffannoon mootummaan ispoortiidhaaf kenne yeroo dhiyootti asitti jechuun humna keenya irratti illee fudhannee nuti daa'ima taanee piroojeektiiwwan aanaa irratti jiru leenjisaan qacaramee qophaawwan guutamanii leenjiin ni kennama. Hangas fe'ee leenjistoonni achi jiran sun leenjii ammayyaa dhaban iyyuu malee piroojeektiidhaan hammatanii ijoollee dandeettii qaban ni leenjisu. Amma kun sochiin kun jira jettee olaalte akka biyyaattuu xiyyeeffannoon ittiin kennamu ispoortiin kan uummataatii jedhameetu iyyuu buusii ummataatiin akka socho'an taasifamu malee bajetni guddaan itti argamee xiyyeeffannoon itti kennamee irratti hojjetamaa hin jiru. Gareen biyyoolessaa Itoophiyaa tapha gulaallii kana Ramaddee jalatti Ijipt Maalii fi Giinii wajjin falmachaa jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif eebbisaa.